Ashama hordoftoota koo akkam jirtu nageenya waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jirtu jirraan isiniin jedha. Viidiyoo gara kanatti ilaaltan kana ilaala yaada isaa isinittaan ibsa maal akka ta'e jechuudha. Akkuma argitanii hubadhaa garuu yaada isaa anarraa fudhattu jechuudha. I think kana dura waa isinitti agarsiisee dubbadhee ture yoo waraqata kana akkuma argitanii sadii maalinni isa keessaayyuu waasinii kaasen ture jechuudha. Hojii tokko yoo hojjettanii karaa tokko milkaa'uu diddan karaa tokko qofa sanatti attentionii kenninaa gara tokko sanatti naarinaa gara tokko sanatti baqaan taanettanii dhaabinaa isiniin jedhee ture. Yaa'u haala yeroon garaatti baadhu baay'ee dadhabee ture jechuudha. Suuqii keessa dhaabachuu hin danda'u. Hojii sirriitti hojjechuu jalqabeen ture suuqii guddiseen saaqee hojii hamileedhaan ka'ee nan hojjedhadheeti. Yaa'u tasa waan ta'eef immoo kuni baqa waan hin barbaaduufis waan ta'eefi ji'a torba yeroo obsi akkasumatti dadhabbiin jira wayyaa wanaaf jechuun akka namaatti baay'een dadhaba ture. So ji'a torba ga'een dhiisee jechuudha. Achi jira jiini sadii erga mucaa deemoo ji'a sagal waggaa tokko jechuudha. Kanaafi suuqii ergan gaabbii godhee maaliin godhee seetanii suuqii yaa'u namatti kan kennee isiniin jedhee haalli itti namatti kenne yeroon da'ee keessi kan fudhasa jedhuun fuudhee ture garuu ammallee haalli naan mijanne waan ta'eef daa'ima faana ittiin deebine jechuudha. Yoo ji'a sagal lakkaa'e garuu karaa biraa karaan hojjedhe qabaa jechuudha. Akkuma argitan viidiyoo isinitti agarsiise dursa. Kana dura dubbadheera waraqaan kun sadii mitire sangaa sadiin kennee isiniin jedhee yeroo baay'ee nan kennaanii sangaa isiniin jedhee sangaa bitee kennee midhaan hin deebi'aa jechuudha. Akka biyya kootitti jira haala keessaan hin beekan. So har'a kan lamaatu naa deebi'ee jechuudha. Kan lama naa dhufee jira. Tokko alumatti buusanii deeman iddoo lama isinii waraabee argitanii jirtu. Yaa madaabaraan isaa kun gargar akka ta'e. Akkasii jechuudha. Lama naa galee jira. Yaa hojii tokko abdiin kutatina. Karaa tokko ta'e karaa tokko yaaluu qabdu bakka nama hojii hojjetan nama bakka hin taa'u bakka guddina yoo barbaadan taate achuma oteessan achuma taa'a jechuudha. Nama birrii kana gara birrii kuma 150 yookiin immoo 140 yaani 45 waan akkasii tanan bitee jechuudha sangaa yeroo sanatti 45 mina irraanfadheera garuu dhiifama naa godhaati. Garuu 45 gadi miti 43 gadi miti naa sanatti jechuudha sangaa 50 fa'ii jira jechuudha. So osoon birrii kana 50 nu qabadha yoo finxirattanii maal jettanii baasii jettanii birrinsaa inni dhaqa 50 ta'e ton kuma 150 sana akaawuntii irra kaa'ee meebii kuma lama dhalaa kuma ja'a jechuudha. Isaan sochoosuu baadhe jechuudha. Garuu kana on kennadhe isinitti meeraa kiiloo 200 kennama. Sangaan tokko jechuudha yookiin immoo 54 yookiin immoo 100 jechuudha. So akkuma argaa jirtan kan lama naa galee isiniin jedhee jira. Har'a xaafii matoonii duraan ji'a lama dura birrii 12,600 ture jechuudha. Iddootti 13,000 ta'es jira, iddootti 12,000 ta'ee jira jechuudha. Garuu amma sila bahee jiruuf immoo 10,000, 9,000 kanaan jira jechuudha. So sanii dhuftu immoo 13,000tti deebi'a jechuudha. Kanaafi sadii meeqan argadha? 100. Inna garuu akka naannootti jechuudha. Naannoon hundi 200 isinii fuudhanii fakkeenyaaf xaafii 200 sharp jetteen fudhattu jechuudha. Iddootti 50 qamadii 50 misira immoo 100 xaafiin barbaada yoo jette akkasitti sin danda'ama jechuudha. Ani ግን xaafii qofan jedhee waan ta'eef xaafii qofa jedhee waan kenneef jechuudha. So isaadha jechuudha inni kuni. Yeroo darbee kenne jedhee yeroo dubbadhutti hojii tokko akkasitti qofa amileef gooftanii taa'ina yeroo jedhee kenne waan akkasiin kennaa tures kennaan jiras yeroo nani jedhu haraam kennanii horiitti deebisanii nyaachuu jette tokko. Dunaat. Suuqii amma dhattee bittee deebistee birrii 10 birrii 5 irratti daatee namarraa fuutee naa argattu. Inni haraam miti? Inni haraama miti? Miizana tokko saaqixee 5,000 bittee 5,500 naa gurgurtu. Inni haraama miti? Har'uma isaayyuu har'a sarara. Anillee ji'a 8 waan ta'e duraan kenne jechuudha waan kana. Yoo akkas ta'e wanti biyya lafa mul'inu haraam jechuudha. Zalbaajii tokko bittee deebistee irratti dabaltee gurgurtee fuudhumaan haraam jechuudha. Adda akkas ta'e. Kanaafi namoonni baay'een garuu yaada gaarii naa ibsanii nama lama waan taate malee namoonni baay'een amilee gaarii dhugaa waaqa isiniin jedhaa viiwnu baay'ee tokko ture waa'ee sana irratti. Kanaafi yaalaan isiniin jechuu barbaada. Innaan isiniin jedhu kana qofa kennaa isiniin jechuu miti. Kun ana akka naannoo kootitti yaalee jechuudha karoorsa jechuudha. Mana garaachin laani midhaan hin bitu isiniin jedheera duras dubbadhee innaan isiniin jedhu isa akkanatti hin galu qofa otoo hin taane yaa'u qotanneen galfanna nuti ginumaayyuu jechuudha. Innas ni jedhu silan qoteen galcha odeessuu koo miti. Garuu yeroo tokko jireenyaaf qaa barbaada karaa ittiin darbitan karaa ittiin jettan. Ani ammatoo dhugaa yeroo baay'ee nan dubbadha. Atoo midhaan waan hin burcuqoodhaan alaa safaree yoo akkas jedhee namoota qaxaqqaxan galan nama
dhugaan isin jedhe hin danda'u aarii hin danda'u nama shira hojjetu hin danda'u kirnatti jedha dhugaan isin jedha baqa yoo hoona dadhabii fidi nyaadhu yaa hoona karaa ta'een haqqiin kee keessaa jiraatu jechuudha. Innaa akkasii isa isinitti agarsiisuun dhufe amma immoo itti fufeen achumaan dabarseetti kennaa jechuudha. Fideen gurguru horii sana maaliif baankii sootaa irra fidee horii sana ammas kuma 50 wayiitti gurguree tarii horii sana namni sirrii isin eege immoo horii sun immoo faayidaa qabdi. Maali duraan 50 bitaa 55 bituu danda'a. Kanaaf har'ammooni baqa kana booda immoo fuudhuu jammaru waan ta'eef asumaaniin translate godha jechuudha. Nan dabarsa gara biraatti yoo warri duraan na tasmamaan yoo nan tasmamaan immoo dabarseen kennaa achumaan nama biraatti jechuudha. Achumaan jechuudha. Maaliif gurguree fidee birrii sana akkaawuntii irra kaa'u maaliif ittiin hin hojjedhu kaa suuqiin hojjedhaaf saatii kan hin danda'u hojii biraan hojjedhaaf hin danda'u. Kanaaf zimmee amantaa karaa kanaan erga jiraate nam ችግር የለም jechuudha. Hin anne hin sobne kan namaan harka jiru kan koo kenneen irratti faayidaa argadhee deebisee waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ani yeroo hundumaa nama biyya taa'e hojjete dadhabeeti isiniin jechuu komiti. Isin warri haala jirtan adaraa waaqayyo galtanii bichaa sammuudhaan akka maraannetti xiinxala godhaa bakka callaa amma isin harka jirtu bahuuna mangad bakka bahuuna mangad gaarii waa fidee akka dhufu godha. Anamma dhugaa dubbachuuf jechuudha. YouTube gara waggaa arfafaati sadii fixe bakka ግን baay'ee faayidaa argachaa miti ila dhiyoo kana waan gaarii naa fide biiffee sana isaaniin galche jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf biiffee sana isaanan galche ምንም kennin jenneen otoo hin jedhanii faayisaan hin fida maaliif duraan maal yaadne nuti mana ijaaruuf karoora waan qabnuuf yoona biiffee sirrii saaloonii taa'a jedhama mi'a burcuqqoo qofa babbareedu qofa fudhatu haala muudiidhaan galchinu jennee teenye malee kana galchina jennee miti garuu mana dadhabaa kana keessatti immoo garuu ammaaf miinonni kun akka hin bannee fi baqa jedhee tan fuudhee jechuudha bitee jechuudha. Innaa kaffi kan jedhee naa kaffalee waan kana bichaadha jechuudha. YouTubein duraan maddi naa kaffala jechuudha. Isumaa ija sadii ija afur kana baraa ja'an naan kaffalu maaliif ana sun hojjanne woo ala bayeen hojjanne guyyaadhaan hin hojjadhu waan haaraan hojjadhu malee naa kaffala toon hojjadhe isaanuu guddina qaba yoo ofirra teessanii inni sumaas ni hin godhu bihoonum ዋይፋይ ትርፊ ከፈላን ጅሩ አታኡ ማለ ከዋይፋይ ነደንደ ኢንሻአላህ ከነ ቦደ ማን ዋይፋይ ከርመኒ ሰሮ ጀዴን ዴብሴ ከወጋ ጉተሹን ቀበኤ ሙርቴስ ዋንት ብራለ ይወዳበመ ማለት ማነ ኮት ተስናነ ዋይፋይ ኮላለ አፕሪሼት ጎቻ ሰሙ ኮ በሸነን ሲሳ ኦፍ ጀጀቤሳ ማነ ከሰው ለዋንተ ዋኒን እሺ ከነ ሆጀዴን ዮ ዋይፋይ ሰደጉታን ወጪን ቀበንጀ ዮን ፋይዳ ብራዳበ ቹ ከና ኦቶን አብዲ ኩታ ደገሩ ነዋን ደግ ዋይ ዩቲዩብን ሱን ገዱማ ቱሬ አነ ዱባ ካኒ ኩማ ዲባ ኩማ ሜቀ ጉታኒ ኦቶን ዲሴ Nandanda kenna amma sammu kooti bashannanaa jira namoota baay'ee faana wal quunnamaa jira haa xiqqattu malee obsaan argachaa jira jechuudha. Ganaa ammoo nan hojjedha haalota na daangessantu jira malee hojjedhee argachuu nan danda'a dhugaa dubbachuuf. Kanaaf tokkoffaa anamma otoo firri wayii na bira jiraate mucaa koo kana bira gatee ijoollee YouTube hojjetan beektu walisoo keessa baay'eetu jira isaan bira dhaqee hojjechuu nan danda'a. Garuu nama birreen fiddanitti immoo daa'ima gattanii haalota amma qififis hin jedha maaliif daa'ima irratti du'uu geessanii argattan yoo akka salphaatti ilaaltan in ulfaata kan namaa sanii kalee ija sanaan ilaala dhugaa waaqayyoo dubbachuuf takka daa'ima namaa miidhuu hin barbaadu maaliif kan obboloota kooti baay'een guddina cite jechuudha. Kanaaf YouTube borus hojjedhee argadhu immoo har'a isa miidhuun qabu isa jedhu yaadanii malee sirriittan argadha toon hojjedhe jechuudha. Kanaaf intaa inaa isiniin jedhee jira jechuudha. Intaa inaa har'a aamsaa tokko birrii 6,000 bituudha moo sangaa tokko birrii 50,000 kennite aamsuma sadii isiniif haa dhufu isa kamtu caala yoo immoo xaarte guutee namni fudhatu jechuudha. Bara kana fa'i qallaan namni barbaadaa jiru jechuudha. An በነገራችን ላይ guddina baay'een kaadha dhiifama naa godhate. Anamma yeroo tokko fa'isaa maal kana mana hin qabne injira maal jarjartaa kan naan jedhu injira fa'isaa yeroo baay'ee jechuudha. Inni jechuudha maaliif baqa suruma akka yaadetti biraan qaqqabne san jiruuf. Lammaffaa immoo manna nasumaatti keessa kototu ilaalna waan baay'ee gochuu hin danda'a dhugaan isin jedha sammatoon tarkaanfadhe ግን beekan gaduuf qaba jechuudha. Beekan gaduuf qaba irra caalaatti inshaAllah waaqayyoon nu gargaaraa jira. Mana osoo ijaarranne የሆነ ነገር በቃ ቀርቶና እንጀሪን በገንደ ደቤ ቢያን ባት ዮን kan kotti fayyadamne har'a heebba sana na deebisa jira waaqayyoon jedhee kan gammadu nan beeka. Inshallah waggaa lama keessatti immoo mulu ለሙሉ በቃ እንኳን ሰርኩ እንኳን 8 ዓመት እዛ ጨረስኩ እንኳን ደከምኩ እንኳን ሰውን በላኝ ገንዘቤንም እንኳን አጣፋሁት እንኳን ሰው በላ ብዬ በቃ እማወራው ሰዓት ይመጣል ማለት ነው። ማለት ዮ አብደኒ አይ አየቻቱ ማከን ወልታን ዮ ገሩ waaqayyoon harkasasin diriirse baqanyaati daanamni kalees eebbadhu marranaa kennu feettanii gammaddu jechuudha. Haqqi nama garuu soomuun yafitti dabalina wayyoollachu sagalee waaqayyo wayyoollachu
Sumuun keessan gixximee kan namatti adara. Namoonni waan keessa nyaatan bifan qaban, fayyaan qaban, boqonnaan qaban. Anamma yeroon boo'e haaree minaamin boqonnaa dhabee jechuu koo miti. Yoo natti zinatti eeti. Warra boqonnaan qabu namni jedhu tokko maayinni seetan waan otoo qabu hafuura. Otoo qabu boqonnaadhaaf, otoo qabu fuulli isaa gurraacha, cilaata, hin dhibama hin baasa. For example, anamma waggaa amma sana dadhabee birrii koo nyaatanii anamma gaawaa qala guyyaa sadii dura ammoo cheekaappii mulu laaboraatoorii galee dhufu. Sumuunii tokko dhibeen qaba. Kana jechuudha. Warri birrii koo nyaate ji'aan torbaniin cuggaarraa koo waynee kulaalitii koo jedhee baasaa jira. Ani gimma nama yaa waxxaa'u taadilla. Iyyaas gabbaa'u ture. Kaawuchi barakat. Kaawuchi barakat. እግዚአብሔር beekan gaduuf qaqqabaan dhugaan isiniin jedha Kiristoos. እግዚአብሔር bicha qirri kan jedhu amma mana jaarra'utti biyyoon nama bakka yohuun nama teessoo sirriirra teessisee keessummaa koo. Diinota koo seensisee akkan teessisuun barbaada bara. Ani seensisu miti akka sirriitti hirkatanii taa'anii heebbaa koo galata koo karaa waaqayyoo naa dhufe akka ta'anii ilaalan isas nan karoorsa kana bara. Itti naarina warra boo'a bichaa dhuksaatii. Gisee hundumaa kan isin jedhu nama sin miidhee hajjeesi galaafa dhukukutiin jedhena agarsiisi humna keetiin anumna waan ittiin agarsiisuun qabu waan ta'eef ati agarsiisi akkaataa itti agarsiisuu barbaadden jedha isin deebi'a bira. Laminu maamaayyuu maaf hin dhabne harki keessan duwwaan taanii jechuudha. Kiristoos isin eebbisa. Innaan annan akkanatti galfadhu safaree nyaatan kalee birrii koo nyaate. Innaan baallii tokkorraa biddeen 20 baasu inni 5 baasa. Maaliif yellamaa barakaati. Isaaf tolfate se'a biddeen 5 baase. Angin 30 baasa. Baaldum tokkotu hojjenne. Lamin ndaati shawadu. Anna gaafa dhagaa fi qabdan. Anna gaafa dhawaan biyya lafa. Dhugaan isiniin jedhe. እግዚአብሔር anamma har'a uffadhee yoon achi bahe samana keessa kotota akkan argitanii miti. Uffadhee yoon achi bahe waanin har'a dhufe ala እግዚአብሔርን bifanatti godhe ka waaqayyoon garuu waggaa 3 fixe. Ani fixe waggaa 3 bifanatti godhe kan dide. Maal godhure akka isaanitti akka warra ganna qaqqabeetti sila safaruma biyyuun keessa gaxarima jiraattin jedhan. ግን hin dide. እግዚአብሔርን dhiyoo kana dhaqeen fayyisa faana namoota baay'ee faana deddeemna. Yaa uffadheetu man bahee jechuudha. Gattam godhe. Biyyan dhaladhe, safaran dhaladhe, Kiristoosin nadhaqe. Gakka godheetumaan uffata koo uffadheetumaan fayyisaan mucaa eeyyuudhaan asitti baate deemna. Inuma yaa ganda seennee waa sirreessuu deemnaniifin inuma deemna. Naguma yoon jedhan naguma eenyu akka ta'e nan beekan. Nama mekalee mana isaanii digdama seenee. Kalee mana isaanii digdama seenee ijoollee isaaniitiin hiriyaa ollaa naan Kiristoosin kazaan ammalmaan iddoo tokko achi taa'anii ishiin sun gadammaa dhufte diyaasporaa argattanii waa bituudhaa deemu. Na jala yaa'an se'an. Garuu nuti waa sirreessumaa deemna waan akkasii gandaa qabalee seenaa minaamin. Inna እግዚአብሔር ቺኪሽ ኩሪ ሙሬፍ ሲኒ ኡፍቴ የብየራና ዱባቃ ሙጫ ሚናን ጀደ ሙጫኒ tokko akka miinaan jedhu mucaan inni suni maaf hin dubbifne ati naan jedhe mucaa achuma fira koo ilma ndoo tokkooti. Anaaf mucaan natti kooruu isaati en bira darbani garuu beeku. Lakkaan inni muluma na wallaalee jechuudha. Kiristoos የድሮ ማርታ ትርክ godhe fuuldura barreesse addisa ሁሌም አዲስ የሆነ መልክ ishi diaspora shiree hodhoote sargattan kanaaf jala girraftu jedhu yeree mucaanii lama dhibaala akkaawuntii seeneen baankii seeneen mucaadhaa waa tiraansfer gochuu deesseeneen mucamee namni akkas naan jechaa ture naan jechaa ijoolleen kolfanii mancichitan namichi ijoollee safan waggaa 2 kutaa tokko jechuun kifilii tokko kireessine anasii kolleejiin baradha isaan preparaatorii baratu mana isaa seenee ijoolleedhaan waan sinqiillee nu fidanii turan jechuun gaafa wal gate isaan fidee namicha sanatu jirtu jedhee dubbisa naaguma kaanee lautaati erganaan meeshiidha baay'ee natti maramina dhungate jechuudha suurra akka godhe kaana bifa xinnoo sana ishee kalee haadha malee guddatte ishee kalee busbussettee gadi buutee kaayyoodhaaf kaattu sana harkaa balleessituma haaraa na godhe jechuudha. Haaraa ta'uudhaaf immoo eenyu barbaachisa mataa keessan akka haalli ganne qabetti akka qilleensi ganne qabetti akka biyyoo kifirri yookiin dadhabee dhabe sanatti yoonu shikotota sana jedhu harkaan badu biftichi innaa rakkina isin irratti taasa'an bifti harkaan badu gaafa eebbis keessaa ifaa deemu harkaan badaga maal gootu ture. Kanaaf gaafa rakkinni keessan gaduma biyya galtanii gadum taatan asuma safaruun keessa deemtu kun gottota kun asuma sana jirtu oris daayyu akkasii innaas harkaan badu bifti innaa eebbisinitti dhufe fuulliin bada uffannaan keessan aaraa sinii galee
Gara nama meeqaati gizee uummandumaa kan namni akkanaan jedhu. Reefu dhuftee ijaa lama guuttee dhuftee kannaan jedhu dhugaan isin jedha jechuudha. Kan kana of godhu eenyuun isin mataa keessan. Yoo isin qifeef gootanii akkuma alatti urgiffatanii kuftaan of kennitaan ofii keessan. Cimtanii keessa keessan dhassitanii waaqa afaan of sukkumtanii of irbitanii jettan hannan inni urgufamee bahe maal ba'a dhadhaabaa. Warqiin biyyoo keessaa dhiqameetuma urgufameetuma tumameetuma ibidda keessa seenee yeroo bahe maal ba'a warqii ba'a. Kanaaf keessa keessan sukkumtanii gubannaas baricha dandeessanii ji'oota keessa darbitanii waggoota xinnoo cita yaada isaa ofii ka. Yaada isaa of jijjiira. Har'as wanti nama gufachiisu minaamin hin jiru yookiin qormaan hin jiru jechuudha. Of hin kennina. Of hin kennina. Haalota keessatti. Akka miskiina taatanii fuuldura jiraatan sanaa nama sinniidhe fuulduratti miskiina taatanii akka jiraatan of hin kennina. Dhugaan isin hin jedhe. Dhugaa waaqayyo. Ani immoo dhugaan isinitti hima. Baga nyaatanii hawaga sadeeti. Baga nyaatan. Maaliif seetan otoon hin beekin deebi'aa jira jedhu dhugaa waaqa Israa'el. Baay'ee dadhabnee miti. Baay'ee halkaniif guyyaa hojjennee miti nutan. Anis inni isaa hojjetu baay'ee hojjennee miti. Bahoonach ግን አካውንቲ irra jira. Bahoonach ግን hin guuta. Maaliif seetan kalee beekaa gadhiifamaa jira iddoo kaleessatti baay'eetti. Gadhiifamaa jira. Innaa isin xublatamni isa kaleessi deebanaa har'a sukkuumtee erbitee ittantee deebi asii jechuu miti. Iddoo baay'ee ishuma xinnoo seeni sanatu waan baay'ee fidee dhufa jechuudha. Kanaaf እግዚአብሔር መልካም ነው የሚሆነው ሁሉ ኢሶን isinitti agarsiisu otoon fakkeenya ta'uun miidiyaa kanarra hojjechaa jiraadha amman jiraadhutti ta'an alaala. Waan ta'es waan bades waan dhufus waan deemus jechuudha. Innaa በቀላሉ ኩምታለ ja'a jechuun har'a birrii 60 kudhaniin suuqii soon jedhee maafan iseen baggaramas ta'ee sammuun koo firii kumtaalumti lama naaf dhufu min agabbaañan bakka otto jedhen jira walitti dhabeen jiru maaliif 60 mana nyaata laasheen sun kan jedhu ammaan bakka deebi'ee maal godhuga manuma kanuma bakka waggaa keessatti deebi'ee gaa 60 kun fakkeenya ebeele 60 irraa jechaan turre gara 90 irraa bate bakka deebi'ee kanuma birrii ka bakka ala duratti kasi deemnu ni mindaan keenya 2 fa'i 2,500 3 fa'i turtemti walitti hodaa takka waggaa 3 60 argagun waggaatti deebisaa jechuudha kan bakka hiikan kan of ajjeesuun kaatina of maraachuun kaatina bargit isinitti dhagaa bargit yoona bicha isinitti dhagaa maggeen ituma isa kaaftanu ituma salaaltanu kan bira haaraan akka jiru fayyaan akka jiru beektanii nagaan akka jiru beektanii itti fayyadamuu beektu dhiifama viidiyoo isinitti dheeressee laayik sheer gochuun dagatina yaada qabdan naa barreessa akkuma sitta agarsiisee mucaan harkaa fuudhee kukkutee kuno akkuma argitan barreeffama kan kanaa dhufee jechuudha. Andeenu bakka agarsiisa eenyummaa keessan. Agarsiisa eenyummaa keessan. Fuulduratti immoo wanti isinitti agarsiisu hin jira. Inshaallah walumaan ilaalla. Viidiyoo koo garuu sheer laayik godha. Na jajjabeessaa. Inshaallah. Asuma taa'ee inginginaa guddaa ta'e dhiifatee itti dhimma hin qabu garuu yaa asuma taa'ee inginginuu wanti qajeelaan dhufa. So akkasii mucaan illee manatti iyyiti jedhee bo'aa ture. Narraa fi fadhaan isiniin jedha saamiin naqabe torbeen 2 guutu aarii isaan viidiyoo waraabuu dhiisa jechuudha. Yoo innaan raffisee daqiiqaa 10 malee rafu isuma sagalee dubbachuu hin danda'u. Halatti bahee waraaba yoon jedhe sabar buluun jedha dhugaa waaqayyo. Yoon immoo innaa taa'e jedhe innaan dubbachuutti jedhe jedhamu jedha. Disila si'a sadaffaa waraabuu kooti viidiyoo kana. Na waraaba daqiiqaa 3 naan ga'e jedha. Na waraaba nan daqiiqaa 2 ga'e ni inna sammuu nan cufa haaree jechuudha. So anyway sama baadhitan waraabe aarii mugee jechuudha ammaan irratti. Malee otoo raffisee waan hin haasa'eetiin ammoo kunnis. So sagalee isinitti dheeressa. Bye bye. Like share gochuun dagatina.